Tottenham imala injifannoo Liverpool taphoota 24 fittuu fi dhaabem wancaa Carabao England lakkaa xumuraan tapha marsaa jalqabaatiin Tottenham goolii 1-0 Liverpool injifachuun gaggeesse. Taphataan ganna 18 egeree Tottenham Lucas Bergvall daqiiqaa 86 irratti goolii injifannoo Spurs galche. Solanke holds it up, has his help, and there it is! Bergvall arrives! Kaardii akeekkachiisaa osoo qabu balleessaa cimaa Kostas Tsiimikas irratti kan hojjete Lucas Bergvall gara laafummaa abbaa murtoo Stuart Atwell kaardii diimaadhaan osoo dirree hin bahin hafe. Leenjisaan Liverpool Arne Slot fi dursaan taphattoota Virgil van Dijk murtoo abbaa murtoo kennan mormuun abbaa murtoo Stuart irratti dheekkamanii. Virgil van Dijk abbaa murtoo dogoggora hojjetee jira, nama kaardii akeekkachiisaa lamaan dirreedhaa ba'uu qabu callisuun bira darbee jechuun komata. Leenjisaan Liverpool Arne Slot murtoon abbaa murtoo kennan qabxicha jijjiiruu namoonni hunduu walii galuu jechuunis dabalanii. Leenjisaan Tottenham Ange Postecoglou ammoo biyya kana keessatti ergi VAR dhufe murtoowwan mormisiisoo hedduun darbanii jiru. Namoonni maaliif kana addatti akka farsan naaf hin galuu yaada jedhu kennanii. Taphichaan Tottenhamiif goolii Dominic Solanken galchee taphaan alaa jedhamuun yoo haqamtu carraa goolii Pedro Porro osoo hin fayyadamin hafe gaabbisiiftuudha. Gama Liverpooliin yaaliin Trent Alexander-Arnold taasise taphataan ittisaa Tottenham Radu Dragusin goolii ta'urraa qolte. Midhamaa fi dhukkubbiin taphattoota 10 kan dhaban leenjisaan Tottenham Ange Postecoglou kaleessa Rodrigo Bentancur daqiiqaa 10 irratti miidhamee hospitaala galuun yaaddoo dabalee jira. Tottenham goolii injifannoo kan galchee Lucas Bergvall dabalatee dargaggootaaf carraa yoo kennu Liverpool Virgil van Dijk fi Mohamed Salah qindeessee fayyadamus ga'umsi laafaa mul'ise. Liverpool barana dorgommiilee hundumaan taphoota 24 booda yeroo jalqabaaf injifatame. Liverpool barana erga Nottingham Forest mo'ames yeroo jalqabaatiif mo'amuusaatiin. Leenjisaan Liverpool Arne Slot ammoo leenjisaa baatii 4 booda yeroo jalqabaaf injifataman ta'anis jiru. Tapha deebii Liverpool baatii tokkoon booda Anfield Tottenhamin simata. Newcastle Emiratiesitti goolii 2-0 Arsenal injifates Arsenalin keessummeessa. Has his help, and there it is! Bergvall arrives! And Spurs! Tottenham imala injifannoo Liverpool taphoota 24 fittuu fi dhaabem wancaa Carabao England lakkaa xumuraan tapha marsaa jalqabaatiin Tottenham goolii 1-0 Liverpool injifachuun gaggeesse. Taphataan ganna 18 egeree Tottenham Lucas Bergvall daqiiqaa 86 irratti goolii injifannoo Spurs galche. Solanke holds it up, has his help, and there it is! Bergvall arrives! Kaardii akeekkachiisaa osoo qabu balleessaa cimaa Kostas Tsiimikas irratti kan hojjete Lucas Bergvall gara laafummaa abbaa murtoo Stuart Atwell kaardii diimaadhaan osoo dirree hin bahin hafe. Leenjisaan Liverpool Arne Slot fi dursaan taphattoota Virgil van Dijk murtoo abbaa murtoo kennan mormuun abbaa murtoo Stuart irratti dheekkamanii. Virgil van Dijk abbaa murtoo dogoggora hojjetee jira, nama kaardii akeekkachiisaa lamaan dirreedhaa ba'uu qabu callisuun bira darbee jechuun komata. Leenjisaan Liverpool Arne Slot murtoon abbaa murtoo kennan qabxicha jijjiiruu namoonni hunduu walii galuu jechuunis dabalanii. Leenjisaan Tottenham Ange Postecoglou ammoo biyya kana keessatti ergi VAR dhufe murtoowwan mormisiisoo hedduun darbanii jiru. Namoonni maaliif kana addatti akka farsan naaf hin galuu yaada jedhu kennanii. Taphichaan Tottenhamiif goolii Dominic Solanken galchee taphaan alaa jedhamuun yoo haqamtu carraa goolii Pedro Porro osoo hin fayyadamin hafe gaabbisiiftuudha. Gama Liverpooliin yaaliin Trent Alexander-Arnold taasise taphataan ittisaa Tottenham Radu Dragusin goolii ta'urraa qolte. Midhamaa fi dhukkubbiin taphattoota 10 kan dhaban leenjisaan Tottenham Ange Postecoglou kaleessa Rodrigo Bentancur daqiiqaa 10 irratti miidhamee hospitaala galuun yaaddoo dabalee jira. Tottenham goolii injifannoo kan galchee Lucas Bergvall dabalatee dargaggootaaf carraa yoo kennu Liverpool Virgil van Dijk fi Mohamed Salah qindeessee fayyadamus ga'umsi laafaa mul'ise. Liverpool barana dorgommiilee hundumaan taphoota 24 booda yeroo jalqabaaf injifatame. Liverpool barana erga Nottingham Forest mo'ames yeroo jalqabaatiif mo'amuusaatiin. Leenjisaan Liverpool Arne Slot ammoo leenjisaa baatii 4 booda yeroo jalqabaaf injifataman ta'anis jiru. Tapha deebii Liverpool baatii tokkoon booda Anfield Tottenhamin simata. Newcastle Emiratiesitti goolii 2-0 Arsenal injifates Arsenalin keessummeessa. Has his help, and there it is! Bergvall arrives! And Spurs!